واو 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 فتا شاشن زنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني برو كيف قاشين هايمت برنكي أجايب رت وجهتن لقى ربي بروكين أما هايميين أما وقما سنتي والله أبابر كجرم بيت بروكين أبابر أكين بيت بروكين أسكيتو أبا هايمي وامي نغرغار حرتك قوشي برنكي رت وجهنا جده إيش jedhanii gargaarani wadaawaluu fi kootu si barbaada dafi nama kabajnu tokko nu bira jira jedhe hiddee wadhuftu abbaadha jetti argite gaa miskiina wallah achumarraan gaashiyeen egaa burukeef ajajamuu diddeettaa waan inni siin jedhu dhaga'uu diddeeddee ta'e astaa'itii barumsa kee baradhuu finfinneen deemtuu jedhani hayyi guma seetee gaa hiddiilleetiin ka'e tokko ta'e samitti dhaabate gaa dhugaa rabbii. Akka kanaan cannaqaa oolanii jechuudha. Waan hin jalqabeeru hin jira, waan hundaa jira. Akkaman godhasaa qodaa kos jettennaan qodaa kee fe'een si erga asuma taa'ichi deemte na cannaquu irra burukeenis walii galanii jarri lamaan jechuudha. Dhuguma seetee wallaahi. Kanaafuu garuu birankiin suni gorsadha keessa yoo haimee fi gala jedhee yaada keessa gorsadha. Sixoota rabbii namaa kennee yoon qabanne yoon kabakkabanne karaa irratti kuftee hafte jechuudha. Yoon ajajamne sii jedhanii ajaja yoo isaaf hin ajajamne eenyuuf ajajamtaa? Isaaf hin ajajamtu taanaan kuftee hafte karaa irratti ajajan dhageessu taanaan jedhanii ayii guyyaa tokko burkeenis immoo ishee barana wallolanii keessa fayyadame barana wallollee gadi hin bahinnaan jedheera bahee isarratti wallollee malee ani ajaja isaan dinnee jette inni immoo na agaan jirtu ooltu iddoo bultuu hin beeku manattu ishee argachaa hin jiru jedheennis kunoo ani ageerana burukee fi ifaatu sitti mennaan ifaa miti nama biraatu natti meddeeti ooltu iddeeti hanyati nyaattu tokko natti mamaanii burukee waamee otoo hin beekiin gaafadhe jennaan natti hime ammanillee dabalee taanii jedhanii akkaniin cannaqaa oolanii jechuudha. Haimeef gorsadha jedhee yaada. Amma jarri kun lamaanii ganaadha wal bira hin geenye akkasuma wal guddisaa jiru ganaa itti adeemu gaashiyee kanaan dura barsiistee jirti haimeeni gaashiyeen akkuma abirishii fi akkuma ifaa olittiin ilaala ilmoo koo kenna rabbinaa kenne jedhanii wallaahi hin jaalladha jedhanii haimeetiin illee akkasuma musheen illee intala koo quxusuu jetti durban qabanii dhiiruma afuriidha. Akkuma intala ishee xiqqootti ilaaltii jechuudha hin jaallatti akka kana otoo wal bira hin gahin gizee maatiin akkasii wal kabajan kana maal jettu maaltu isinitti dhaga'amu dhugaa rabbii amma ganaa gaasheen illee burukeetti ganaa intala gurgurta musheen illee ganaa ilmi ishee fuudha akkasitti jidduutti gizee akka kana jaalalli jiru maal isinitti haa fakkaatu dhugaa rabbii gaasheen wallaahi sixoota rabbinaa kenne kennaa rabbiiti mucaa kana naa kenne rabbiin galanni isaa ga'u kenna rabbinaa kennedha jedhanii mucaa koo intala koo nan eebbisa siin jaalladha sii jedhanii kennaa rabbiitii jedhanii haimeetillee qabadhu kennaa rabbiitii jedhanii wallaahi baay'ee tokkotti nama gammachiisa waakas ilaalanii jechuudha. Amma kana keessa fayyadamee burukeen baranki kana irratti hojjete akka kanaan mucaan cinqamte dhugaa seete dhugaa rabbii. Jarri kun amma ganaa gaa'ila isaanii godhatu wal birallee hin geenye akkasumaan wal gargaaranii bakka hundatti utubaa walii ta'anii dhugaa rabbii jaalala akka kana rabbiin nama amanamasaa akka kanaa rabbi isinii haa kennu hunda keessanuu dhugaa rabbii amanama akkasiin burukeen sixootaa geesse gaashiyeefillee waan akka shittoo waan akka saayitii waan hin jaalladhu jedhanii du'aayii akka ajaa'ibaa kanaa godhanii fi burukeen illee hin jaalladha hin kabajaa akka abbaa kootii walitti an abbaa malee hin guddadhe garuu akkuma abbaa kootiin ilaala isaan kabajaa gorsa tokko namaa gorsu waan bareedaa waan tokko irratti waan hunda irratti yeroo hunda na gorsu kanaaf isaanillee nan jaalladha anaaf illee dhabbaadha jedhe kun akka kanaan abiyyuu biratti argamee jira kabajaatiin haimeen illee kun akka kana koftor jettee fuula gubdee barankiin irratti hojjetamnaan aartee jirti. Akka kanaan cannaqaa oolanii finfinneen deemtu asuma taa'i jedhe achi deemtee na cannaqurra asuma jedhe burukeen maaliif fedheen si erga shaantaa jedhe kan achii gadi jennaan amma dhuguma jettu jetteen dhuguma jettu moo jetta dhuguma siin jedhannaan akkamiin abbaa ati akkasnaan jetta isaaniyyuu isaan biratti otuma isaan na hambisanii ati inna iiste deemtaa finfinnee jennaan maal godharee taa'e asuma bakka achi deemtee na cannaquu keerra asuma taa'uu keessii wayya jedheenillee dhuguma seete dhugaa rabbii miskiinittiin akka kanatti cannaqamaa oolte boodarra immoo
Reenkis irratti hojjedhee burukee gargaaree malee annan qalladee mataa keessa hungate akkasitti yaa rabbi wallaahi tobbaan koo jiraatan illee akkasuma jedha. Baay'ee namatti tola jaalala kana rabbi isinii haa kennu jaalalli keessan haa qaxxalu waliin turaa gamaal jenna reega gaa'ila keessan gaatii argaa gaashee isinillee achiin gaate gaa sargii haimee argaa isiniin jenna umurii dheeradhaati baay'ee tokko namatti tola gizee akka kanaa walitti adeemanii ganaa walitti gurguratu. Imaanaa irraa fuudhee burukeen illee kanaan duraanii yaadadhu tokko yeroo tokko himeen dhukkubsattee yeroo sanatti imaanaatti kennaniiru. Imaanitti sanaa fi agaashee jedhe sobee. Burukee hojii keenyadha.